animmoo qulfii si kanne bakka abdii jiru qofa abaluu na duuba jira na duuban jiruun sirraan bayin sa'atii qooya amma eessan an bara maanuma tanaa uti shakke amma maali qulfii karan dura gani wala lakisin miyaas qulfii tana kamida daawai shira nama goota shirai eeqa shiraa miti miyaas yoo kannaa fuudhuu qofa bakka Yaa'oo. itti deemtuun abbaa fedhees haa ta'u miyaas ni fuutaa ni fuutaa bakka ittiin dhiyoodha moo fagoo dhiyoodha geenye yaa'oo karaa kana asii cifinnee gizee laffaa kaan gizee gargalle anumaan dhamaasuu deemtaa jekkoo dhamaatu sun dhamaata maal wallaahi waani wa'ada sii gale san ilmaan oromoo wanni kun qulfiidha gartaa oo sikkanne hadaraa bakka itti deemtuun ga'u qofa amaanaa bakka isiin haga godhattuun geessu geessuudha. hayyee zakko assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaa nama si hojii taa'ee salaamtallee si gaafatu miti garuu salaamtaan siifii miti ilmaan oromootiif malee siifii miti. Maaliif jennaan ati nama eessuma ta'uuf hin naane. Maaliif hin gara siin jaabeeta? Awwa obboleessa kiyya kootu kannaan si kanu kana fuudhii hordoffii obboleettii amaanaa ummaan teessi dhaamsisan fuudhii siin jennaani akkana lafarraa harkisaa jirti. Wosi lafarran harkisee raadaa beekaa. Waan seetus Anaasi dubbisaa anaasi baalama sii qabaa atteetuma gartee lafarran harkisu jirta. Baalama sanii eegu jira. Akka dheengaddaa ka anaa telefoona dawwalu sin harka dhumiri saalaa naa gooteetuma gartee na yaamta baalama iddoo kanaati gee amma maali. ammoo inni siyameef waan hin siyameef muraadaan yaade son guutatuuf hin siyame. Egaa ilmi namaa tokko beekee egaa waadaa san guutuudha beek. Waadaa san guutu annama waada namaa jijjiiramuu miti. Hayyee. Jijjiiramuu silaa taate jecha ilmaan oromoo yaanii na jijjiira nama jijjiiramuu miti abadan. Hayyee. Maaliif jennaan kaayoon qaba adeemsaan qaba Hayyee. xiyyeeffannaa bakkaan itti xiyyeeffadheen qaba. Hayyee. Kana keessatti waani wa'ada sii gale san hanqaan si harka kaa'u rafeen bulu bilbila hiyyalleen aladaa fi saftii malee kan daleenneen dhibbarraa dhibbatti abbaa feetarraa si beeyi. Duba baalama gartee guyyaa keetiin eeggachuu jirtu har'a guyyaan sabti galgalli kunoo alada baalamuma kiyyaa'uu beekaa guyyaa keetiin eeggachuu jira walleen guyyaa kana malee na jaatunsa maal guyyaa faalan laallatte Faallaam. guyyaan sakkoodhaa sabtii fi alatti gara. Ilmi namaa ka deemu kun guutuunu guyyaa ifi gammadu qaba. Dhageessee? Hayyee. Kana keessatti Oromoon maal jetti beektaa? Nama amala hamaa qabu tokko Oromoon jettiin ayaama isaati namni kun. Si galee? Hayyee. An ayaamni kiyya saftii fi alatti. Dhibbarraa dhibbatti. Maaliif kana siin jaa? Hayyee. Diinni kanattuu baay'ate. Anarratti yoo ta'e waan xiqqaa mataa tokko na dhukkubsuu hin danda'anii. Hayyee. Fayyaan tiyya waan ilma namaa harka hin jirreef. Fayyaan silaas kaarabbumaa harka jirti. Isin garuu waan jechi zakkoo fi jawaadiin jaan tokko mataa isin dhukkubsu. Akkam. Akkanumatti jecha zakkoo fi jawaadiin dubbatan tokkootu akkanan laal dachii isin hin garagalchu. Dhageessee kana keessatti Nuti barra wanni mataan dhukkubsu isin lamaan wal miidhuudhaatu miidhaa gartee ati jawaatee faarra geessituutu nu dhukkubsa. santu isin dhukkubsa. Eegaa. Santuu riba isin dhorka. Maaliif namni nama miidhama ilma namaan barbaannu kan Silaa miidhaan jawaadee mataa si dhukkubsite. Waan jawaadeen itti jiru kan obboleessa kiyya anaatutu if kannaa ijoollee tana gallakkisi ana ajjeesi maan jiiniin. Ana ajjeesi. Ana qalii maan jiiniin. Silaa miidhaan tiyya mataa isin dhukkubsite. Namni irra qabsaa'u jiran garuu jawaadee miti ammayyi. Ana irra qabsaa'u jiraniif. Ana irra qabsaa'u jiran garuu adeemsaan itti deemu jirurraa hanqan takka nan jijjiiran. Abdiis ta'ee siis. Amma abdifaadhaa isaanirra qabsaa'u jira moo isaan sirra qabsaa'u jira? Miila tokkoon anarra qabsaa'u jiran, miila tokkoon jawaadee irra qabsaa'u jiran, keessaafuu amma diinni faan baay'ateef jawaadeedha. Inni baay'ate. Yeroo kana. Hafarsa moo hafarsaadha? Kokorsaa moo hafarsaa? Ishiish. Sanii isintu guddisee mira? Yaa wada geessaa lukkuutu jee ifiifuu duutii maaliif ifuutii sani? Jawaadee irraa hangan takka hir'isuun dandeettan. Facaasuu yoo ta'es namni facaasuu dhugaa sanii hin danda'u haqa obbolummaa walitti qabnu anuu facaasu. Facaasuun feetu. Hin fadhu.
Halas irraa dhorka qaadina. Amma dhageessaa dhimma sanii sin ilaallatu. Keessa qorannaa fi wantaaf xiinxalaaf hin dhumne. Maal goota beektaa kana keessatti? Ati bar wooma ati teessuu namni si beeku hin jiruuti. Amma waa'ee sanii narraa dhiisiiti imma yoo toltee fiijii toli. Dhadhaan maal jedhan? Ifiijii na dhugii siifin dawaa qaba. Atis obboleessa kee yoo qabatte siif dawaa qaba qabadhu taa'e. Abadan jawaatiin dawaa tokko naan qabu. Amma gaa guyyaadhaa mire feetisatti haa ta'u feetu alada haa ta'u arra guyyaan maali? Guyyaa amaanaa gartee abbaa isii haqa godhatu geessinuu mire. Arraan tana maaliif siin jaa ilmaan Oromoo asirratti hiccitii ajaa'ibaatiin itti kan nu deemu. Hiccitii ajaa'ibaatiin itti kan nu deema garuu wanni kuni waan na miidhuu miti nama irratti xiyyeeffate san waan miidhu sittiin kannaa maaliif irraa eegaa jira beektaan ati nama akkanatti amma ammatti kana jijjiiramu. Nama gisee deemtu ifitti amantaa hin qabne. Aboo nama ejjennoo qabuuti ejjennoo qabadheetiin bar murteeffadhee sittiin dhufe. Ejjennoo silaa qabaate. Ejjennoo silaa qabaate. Arra amma ibbooda deebi'uudhaaf wanni hin jiin akkaan amaanaa tanan geessine nan laaltaati amaanaan akkannu guyyaan isarraa mire. Arra bara amma teenyee haasa'uudhaaf hin dhumne amaanaa fuunee bakkaan itti geessuu fi eenyutti kaan geessu daandii bu'uudha. Wanniniin kaameeraa kaayadhee siyaameef waa lama. Ambaraarra kaameeraa keessatti na hamtaa on seenee. Waa lamaaf hin siyaame. Wanni lameen siyaameef yaa adeemsaan irra jiru san sikkannee keessaa ba'u taakka yaa xiyyeeffannaa irra xiyyeeffadhe san sikkannee galma naa ga'u. Baramma bakkaan handa keessa abdii soddaan keetis dhaqeetiin jira jechaa jiramma. Na qofachiiftanii waan. Bakka zakkoon dhaqaa ture guutuu akka nama ulee zakkootti harkan na qabatee bakka san nageessaa waan tureef jalaa bareetiin jiraa jee. Ani karoorri kiyya nama gisee Finfinneetti deemu harar namaatiin maama godhu. Nama gisee harar deemu akkana karaa kaabaa kana tilmaama namaa godhu. Kana keessatti adeemsa kiyya anaaf beeka malee abdi yoo beeke mee takka ana mataa dhukkubsuu takka jawaadee waa godhu mee isaatu rijjaala. Dhageesse kana keessatti anammaan tana. Yoo atummaan itti ergite malee isaan maal waa godhan? Yeroon namni obboleessa bira dhaabbatu yeroon si ammaatis amma obboleessa bira dhaabbachuu. Obboleessa bira dhaabbachuu yoo qooda qabaatte kasilaa yeroo tana keessa namni bira dhaabbatu hin jirre namni kophatti rakkataa jiru namni anarra hamaadhaan jiru. Dhageesse namni halkan dukkana bee halkan dukkana galu ana malee ni jira. Bar jawaadeen ilmaan Oromoo na duuba jiraa jeeti ana miidhuudhaaf karoora baafataa jira. Ati immoo waan si duuba jiru waan namni beeku hin jiru. Kana duuba jiru eenyu beektaa? Duuba jiru. Qabsaawwan na duuba jiru eenyu beektaa? Sagantaa ati qabdus namni beeku hin jiru. Qabsaawwan ajaa'ibaa kana duuba jiru eenyu beektaa? Biibleen harkisaa waamee qaballeessu eenyu beektaa? Rabbii kiyya tokkicha. Dhageesse? Areedaa migana mataa ifaa kuteessa kana keessatti anammaan tana xumureetiin jira maaliin godha beektaa? Waanii wa'ada sii gale san ilmaan Oromoo wanni kun qulfiidha gartaa? Hoo sikkanne hadaraa bakka itti deemtuun ga'u qofa. Amaanaa bakka isiin haqa godhattuun geessuudha. Geessuudha. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya qulfiin zakkoon arra guyyaa amaanaa geessinu amaanaanis tana qulfiin tun eenyu banti anaa zakko banti abdi banti jawaadee banti kana gartee amma gaa nutis hara buuyaana waan isin bantu nu faana turaadha inshaallah arra waan addaati as bahu taha waan isin bantuus hojuma gartee nuti hojjennurraa arkitan jenneeti gartee yaanna tana kunoo qulfiin. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya amma gartee manaa gabbaane arra gaa zakkoon naan deemu jira bakka itti amaanaa kanneen nu geessine jeen naan deemu jira akkasii mee kaa nu faana turtanii zakkoosa. Rara noofti amma na dammaruudhaaf nu qalallabu jiru. Sa'atii qooyi amma eessan nu ambara amaanuma tanaa uti shakke amma maali qulfii rara duraaf deemu lallabsiisu nyaas. Qulfii tana kamidha? Daawwii shira nama goota. Shiree. Eeqa. Shiraa miti nyaas yoo kannaa fuudhu qofa. Bakka itti deemtuun.
abbaa fedhii haa ta'u naan ni fuutaa ni fuutaa bakka ittiin dhiyoodha moo fagoo? dhiyoodha geenye Yaa'u karaa kana asii cifnee gizee laffaa kaan gizee gargalle anumaan dhamaasuu deemtaa jekkoo. dhamaatu sun dhamaata maal Wallaahi Biteessa. ani anamma ifuu sodaadhee yoo. bakka ijoolleen taa'u jiru sun ijoollee cinaa obsee teessa rakkoon qabu Kamitti yoo? rakkoon qabu sodaatini Yallaa ayyee khayruma rabbi haa waan godhu ittiin si geesse itti yoo yaaddu taate lubbuu ta'eef balleessiti lubbuu ta'eef hin balleessin Amaanaan tun nama miti. Ulfin jettu. si miti Ulfin jaan nama miti. si miti karaarra akkana eeggannaan ni miidhamtaa ni miidhamtu kallattiin karaa bu'i ni maas Yallaa ayyee daawwattootaa fi hordoftoota keenya nu faana turaadha. Bakkatti gaa inshaallah isaan na qajeelchu jira. Fakkaa kanaan naannooneeti seenaa akkasii.